Fayyaar kafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee kan isin biraan ga'u ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Hangafoota isaa isinitti himna. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatuun injifannoo galmeesse. Mature kee lammaffaatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti humnootiin faannoo namoota nagaa lama ajjeesuun himamee jira. Kanneen odeeffannee irraa isin biraan geenya. Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhatu itti fufee jiraachuun dhagahamee jira. Kanas wanta qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Oduu keenya biroon godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti hidhattoonni mootummaa biyya jeeqaa jiranii namoota nagaa 8 ajjeesuun himame. Kanneen odeeffannee irraa isin biraan geenya. Achi buuteen obboleessa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Abarraa Dirribaa dhabamuu maatiin himan. Kanneen qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Oduu keenya birootiin Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo Jamoo lakkoofsa tokko keessatti himatamaan tokko gaaffii jaalalaa dhiyeesse. Maatiin intalaa waan didaniif rasaasa itti roobsuudhaan mucayyoo miidhuun isaa dhagahamee jira. Wantoota odeeffannee irraa isin biraan geenya. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatuun injifannoo galmeessee jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti torbanoota kanaaf walitti fufiinsaan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuusaa weebsaayitoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun gabaasaa jiru. Akka fakkeenyaatti godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda biyyootii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo Cibira Ambaa Aannolee loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota 20 du'aan hoggaa adabu 43 immoo madeessee jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaa godina Arsii Bahaa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen aanaa Asakoo ganda biyyootii keessatti loltoota mootummaa barbadeessuunsaa dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanichatti loltoota mootummaa waboo sakkatta'insaa bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen barbadeessee madoo fi du'aan adabee jedhamee jira. Taateen kun kan raawwate godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda biyyootii keessatti hoggaa ta'u waraana bilisummaa Oromoo kutaa Cibira Ambaa Aannoleetu tarkaanfii kana fudhate jedhamee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti humnootiin faannoo namoota nagaa lama ajjeesaniiru jedhame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti hidhattoonni faannoo daangaa darbanii ce'uudhaan namoota nagaa lama ajjeesanii deemuu maddeen keenya gabaasan. Akka maddeen keenya nuuf eeranitti hidhattoonni faannoo kunneen daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaan aanaa Kiiramuu keessatti namoota nagaa lama ajjeesaniiru jedhame. Waraanni faannoo kun daangaa cabsee seenuudhaan yeroo garaagaraatti uummattoota Oromoo meeshaa malleeyyii irratti tarkaanfii fudhachuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee qaamolee nageenyaatti kanneen jedhan hidhattoonni mootummaa Itoophiyaa hidhattoota faannoo kana uummata irraa qolachuudhaaf tarkaanfiin taasisanis akka hin jirre maddi keenya nuuf eeree jira. Gama biraatiin buqqaatota Kiiramuu qubatanii jiran irratti dhibeewwan busaa taayifoodii fi gifirriitti baay'achuudhaan namoonni du'aa jiraachuu odeeffannee jirra. Buqqaatonni aanaa Kiiramuu irraa haleellaa faannoo fi qaamolee nageenyaa mootummaa baqachuudhaan qe'ee isaanii gadhiisanii kaampii keessa seenan dhibeewwan taayifoodii busaa fi gifiraan qabamuudhaan hedduun isaanii du'aa jiraachuu odeeffannee jirra. Akka maddi keenya aanaa Kiiramuu Gullallee Miidiyaa Neetwoorkiif ergaa kennetti kaampicha keessa qulqullinni nyaataa bakki ciisichaa fi haalli uffannaa buqqaatota baay'ee walxaxaa fi yaaddessaa waan ta'eef dhibee kanaan weeraramaa jiru jedhee jira. Yeroo ammaa kana buqqaatonni aanaa Kiiramuu irraa buqqa'uudhaan kaampii keessa jiran dhibeewwan taayifoodii gifiraa fi busaadhaan qabamanii hedduun isaanii du'aa jiraachuu odeeffannee jirra. Qaamoleen mootummaa fi dhaabbileen fayyaa aanicha jiran hawaasa kanaaf tumsa takkallee gochaa waan hin jirreef uummanni Oromoo idil addunyaa irraa nu haa qaqqabu jedhaati jiru. Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti
irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessee jira. Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhatu itti fufee jiraachuu odeeffannee jirra. Kanaanis guyyaa har'aa tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen hedduu isaanii kan barbadeesse hoggaa ta'u loltooti mootummaa hedduun isaanii baqatanii gara magaalaa deebaniiru jedhamee jira. Waraansi qaamolee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti aanaa Aadaa Bargaatti adeemsifamu har'aan guyyaa afuraffaasaa kan qabateedha. Haaluma kanaan wal waraansa guyyaa har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota mootummaa hedduu hoggaa ajjeesu kanneen madoofte immoo hedduudha jedhamee jira. Aanaa Aadaa Bargaatti guyyaa dheengaddaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii saffisaa fudhateen qaamolee nageenyaa mootummaa hedduu hoggaa barbadeessu hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee ugguramanii turanis bilisa baasuunsaa kan yaadatamu ta'a. Kanuma sababeeffachuun guyyaa kaleessaa qaamolee mootummaatti kanneen ofiin jedhan hidhattoonni PP uummata nagaa dararuu eegaltee turte. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo ganamarraa deebii saffisaa kennuudhaan hidhattoota mootummaa kanneen barsiiseeti jira. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Haroo Limmuu keessatti hidhattoonni mootummaa namoota nagaa 8 ajjeesuun himamee jira. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Haroo Limmuu keessatti hidhattoonni mootummaa qonnaan bultoota nagaa 8 irratti rasaasa roobsuudhaan ajjeesanii jiru jechuun maddi keenya nuuf eeree jira. Hidhattoonni mootummaa adaba naamusaa fi safuu hin qabne kunneen qonnaan bultoota walitti qabuudhaan maallaqa gaafatu. Qonnaan bultoonnis maallaqa kennan waan dhabaniif isin shanee wajjin hidhata qabdu shaneedhaaf maallaqa laattu mootummaadhaaf immoo maallaqa kennuu sodaattu jechuudhaan tarkaanfii ajjecha irratti fudhatanii jiru. Kanaanis namoota 8 ajjeesan kana dabalataan gara mana isaanii deemuudhaan sakatta'insa godhanii maallaqa hedduu fudhachuus odeeffannee jirra. Hidhattoonni mootummaa PP biyya jeeqaa jiru uummata nagaa ajjeesuudhaaf saba Oromoo immoo akka sabaatti dacheerraa balleessuuf wanta karoorfatanii jiran fakkaata. Kanaanis bakkoota garagaraatti ilmaan Oromoo keessumaa immoo qonnaan bultoota meeshaa maleeyyii ta'an irratti tarkaanfii fudhachuudhaan ajjeesaati jiru. Achi buuteen obboleessa ajajaa olaanaa Jaalmarroo Abarraa Dirribaa dhabamuun maatiin himan. Obboleessi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Abarraa Dirribaa namni jedhaman qaama mootummaatiin erga torban darbe butamanii hanga ammaatti eessa akka jiran hin beekamne jedhamee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa sababa obboleessa marroo ta'e qofaaf qonnaan bulaa nagaa fi miseensa paartii siyaasaa kamiyyuu hin taane Abarraa Dirribaa kana erga butanii booda achi buutee isaa dhabamsiisanii jiraachuu maatiin himanii jiru. Maatiin nama kana argachuudhaaf tattaaffii taasisus qaamoleen mootummaa odeeffannoo dhorkachuudhaan bakkitti obbo Abarraan hidhaman dhabamee jiraachuun gabaafamee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa heeraa fi seera biyyattii cabsuudhaan sababa nama tokkoof namoota biraa dararuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan obboleessa Jaalmarroo waan ta'e qofaaf Abarraa Dirribaa qonnaan bulaa jedhamu maatii biraa ukkaamsanii butuudhaan achi buutee isaa dhabamsiisaniiti jiru. Oduu keenya addaatiin Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Nifaa Silkii Laaftoo jamoo lakkoofsa tokko keessatti himatamaan tokko gaaffii jaalalaa dhiyeessee maatiin intalaa waan didaniif rasaasa itti roobsuudhaan mucayyoo miidhee jira jedhame. Finfinnee bulchiinsa Nifaa Silkii Laaftoo jamoo tokkoffaa keessatti namni maqaan isaa ammaaf hin beekamne jaalalleesaa maatiin kennuufii didan gara waajjira ishee deemuudhaan natti hin heerumtu jedhee hoggaa gaafatu. Isheenis maatii koo waliin mari'adheen sitti ma hoggaa jettuun shugguxii baafachuudhaan rasaasa itti roobsuun dhagaamee jira. Mucayyoon rasaasa itti roobe kunis miidhamuudhaan hospitaala hoggaa seentu faannoon intala rasaasaan reebe immoo poolisoonni dadarbachaa karchallee buusaniiru jedhamee jira. Humnaan nyaataniif humna namaan hin ta'u mammaaksa jedhu otoo jiru gurbayyoon kun maal barbaadeeti intala rasaasaan sodaachisee kan fuudhuu barbaade jenna. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork gochi Nifaa Silkii Laaftoo jamoo tokkoffaa keessatti raawwate kun otoo isin ta'e maal jettu isiniin jenna. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Niitoork subscribe share like gochuun akkasumas immoo karaa chaanaalii Telegiraamii fi Feesbuukiitiin like follow akka gootan gamanumaan isin affeerra. Waan daawwattaniif galatooma.